akkamitti rabbi gabbarra deebi'aa rabbii fi ergamaan isaa itti nu ajajanitti rabbi gabbarra dhagaan kanaa jecha rabbii ol ta'eeti yaa ayyuhalladiina aamanuu atii'ullaha wa atii'ur rasuula ولا تبطلوا أعمالكم يا إسانو والرب لكم ستن آلي ربي في إرقما إسا قدا دلقات سنين بلسنا أما سرقان كنا جترقما ربي نقيا في رحمني سرت آجرات من أمين عمل ليس عليه أمرنا فهو رد نمي دلقات dalage amrin keenya isarratti hundaa'in isarratti beekamaadha. Gaaffii utubaan islaamaa beekan deebisanii qofaan beekuudha beekumsa yaqiyaatuudha yaada muramaatee haqaan gabbaramaa rabbii tokkicha malee hin taane. Muhammadii ergamaa rabbiitii beekuudha beekumsa yaqiyaatuudha yaada muramaatee salaata guutanii salaatuudha harki isaa eeggatanii harkaana isaa eeggatanii waan salaata balleessurraayis fagaatanii salaatuudha sadaffaan zakaanuudha horii zakaan irratti wajjaberraa fuudhanii gara orma zakaa fudhatu afuraffaan maatii ramadaanaa waan soomana balleessurraa isqabuudha shanaffaan mana rabbii kabajamaa san dalagaadhaan hamiluudha gaaffii utubaan imaanaa meeqa deebijaa qoqqoffaan gooytaa dhugoomsuudha guutuu cufa walitti qabataadha hir'uu cufarraa qulqulliidha lammaffaan malaayikaa isaa dhugoomsuudha gooytaaf gabroottan hedduu jiraa fi kaynyaanne kaynuyne hawalii sinorre hayaanni isaanii ibaadaa qofa sadaffaan kitaaban isaa dhugoomsuudha gooytaan kitaaba buusee jira akka itti isa gabbaru kitaaba san keessatti nu barsiisuudha afuraffaan ergoowwan isaa dhugoomsuudha isaanis namarraa kan ta'an waan kitaaba san keessatti akka nama geessaniif jecha shanaffaan guyyaa boodaa dhugoomsuudha isa booda guyyaan hin jirre isa keessatti namuu waan dalageen galata galfamu ja'affaan murtii gooytaa dhugoomsuudha mi'aa waan isaatii fi addaa waan isa kumootteerraa hidhattee dhugoomsuudha.